Sinkisaara fulbaana 29. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Fulbaanni 29 guyyaan kun yaadannoo guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettii giiftii keenya Dubroo Maariyaam irraa dhalateeti. Dhiifamnii fi arjummaan isaa nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyumti kun guyyaa yaadannoo Yohaannis Abbaa Wangeelaa isa dubbii waaqummaa dubbatuuti. Soogni isaa isheen kadhannaa isaatiin argamtu nu wajjin haa taatu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana qulqulleettii Arseemaa fi haadha amantootaa kawaala ishee wajjin dubartoonni wareegamummaadhaatiin boqotan. Kunis akkas ture. Diyoqilixaanos inni amantii hin qabne sun bara mootummaa isaatti durba bareedduu fuudhuudhaaf fedhee biyya hundumaa irra deemanii barbaadanii akka isaaf fidaniidhaaf hojjettoota isaa ajaje. Fakkaattii kan hin qabne qulqulleettii Arseemaas kawaala dubartootaa biyya Room keessatti argatan. Fakkii ishee kaasanii mooticha Diyoqilixaanosiidhaaf ergan. Mootichis fakkii ishee yommutti argutti baay'ee gammade. Cidhaaf akka dhufaniif gara moototaatti waamicha erge. Dubartoonni kunis yommuu kana dhaga'anitti akka isaan gargaaruudhaatiif yookiinis dubrummaa isaaniis akka isaaniif eeguuf gara Waaqayyootti boo'anii kadhatan. Kana booda ka'anii dhokatanii ni baqatan. Kutaa bulchiinsa mootichaa Dirxaadis kan taate biyya Armaaniyaas gahani. Bakka tokko taa'an. Kan isaanii wajjin godaananis dhiirota 75 fi dubartoota 39 turan. Nyaatas waan hin arganneef rakkina guddoo keessa turan. Isaan keessaa ibsaa kan hojjettu dubartii tokkotu ture. Hojii harkaa isheetiinis waan argamtus xiqquma ishee ni sooratu turan. Mootichi Diyoqilixaanosis kabajamtuu Arseemaa yommuu barbaadutti argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee akka isheen biyya Armaaniyaa jirtu dhagahee, dabalataanis mootii Armaaniyaa Dirxaadisitti akka Arseemaan mooticha Diyoqilixaanos jalaa baqattee dhuftee itti himan. Innis hoogganaa loltoota Armaaniyaa tokkoon ishee naaf ergii, gara koottis ishee naaf deebisii jedhee ajaja erge. Dubartoonnis yommuu kana dhaga'anitti gara biraatti miliqan. Mooticha birattis isaan hamatan. Mootichis qulqulleettii Arseemaa ulfinaan qabanii gara isaatti akka ishee fidan ajaja baase. Isheenis gara isaa dhaquu yommuu diddutti harkisanii isa biraan ga'an. Miidhagina qulqulleettii Arseemaa yommuu argettis durbummaa ishee balleessuudhaaf fuudhee haati ishee Agaatan sossobdee tole akka isheen jechisiiftuudhaaf ajaje. Agaataanis gara ishee deemtee dhiphifte. Akkas jetteeni, "Ilaa bari mootiin farri kun akka sin xureessine misirroo kee isa samii ilma Waaqayyo jiraataa Kiristoosiin akka hin dhiifne" jetteen. Mootichis fudhatee gara godoo isaatti galuuf dirree keessaa ka'ee qulqulleettii Arseemaa qabate. Yeroo sanattis qulqulleettii Arseemaa irraa humni Waaqayyoo bulee lafatti isa kuffiste. Inni garuu dirree waraanaatti cimaa waan tureef mucayyoo dubaraa xiqqoo kanaan mo'amuu isaaf hedduu qaana'e. Mataa ishees seefiidhaan akka irraa muran ajaja irratti baasi. Kana booddee dubroota hundumaa haadha isaanii Agaatan wajjiniin akka ajjeesaniidhaaf mootichi ajaja baase.
Dubaroon dhukkubsatte tokkos isaan wajjin turte. Isheenis bakkuma isheen siree ishee irra ciistee jirtutti dhufuudhaatiin akkuma obboloota isheetti mataa ishee irraa muran. Hundumtuu gonfoo wareegamummaa fudhatan. Dhiirota biyya Room irraa isaanii wajjin dhufanis ni ajjeesan. Lakkoobsi isaanii 75dha. Foon isaaniis gaara irratti gatamee hafe. Erga wareegamtoonni kun du'anii booddee mooticha irraa hafuurri seexanaas ni bule. Bifti isaas jijjiiramee akka booyyees ni ta'e. Hamma qulqulluun Gorgoriyoos gara isaa dhufee irratti kadhatee isa fayyisutti. Waa'ee kanaafis ulfinni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya Kiristoos Iyesuus Kiristoos isattis ni amane. Foon qulqulloota wareegamtootaas bakka inni itti gatamee walitti qabanii bakka gaarii kaa'an. Manni kiristaanaa bareedduunis isaaniif ijaarame. Isaan irras raajiiwwan gurguddoon ni mul'atan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nuunis kadhannaa qulqulloota wareegamtoota hundumaatiin nu haa fayyisu. Suuqni isaaniis nu wajjin haa ta'u bara baraatiin. Ameen. Didiada galanni keenya ulfina isaatiif kaane hundi keenya Waaqa jiraatu hunda dabarsee wedduu hafuuraa